Nagaftaallee tokkummaanii bakkuma jirtanitti isin biraa jiraatu hordoftoota YouTube chaanaalii keetii tolee viidiyoo daddarbaa turan irraatii barnoota tokko akka argattan abdiin qaba. Share gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa akkasuma warri seentanii viidiyoo laaltan immoo please like gochuu fi yaada qabdan koomentii irratti barreessuun biraan gahaa jecha. Har'allee mudannoo obboleettii keenya tokko kaargoo ergitee gara biyyaatiitti wanta ishee mudatee boolee keessatti naaf ergitee jirti. Ani immoo isinitti himaa turtiin keessanii haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo mudannoo obboleettii keenya waan ishee mudatee isinitti hima jechuudha. Isinillee akkasiin godhiina irraatii baradhaasa jedhuu fi ishinillee waan akkasiin godhiina isiniin jettee dhaamsa isiniif dhaamte jechuudha. Wanni isheen gootee asiitii kaargoo ergitee kaargoo keessatti zayitii yookiin olive oil isa gurraacha jechuudha. Baay'ee amma Itoophiyaa keessatti zayitiin baay'ee gatiinsaa ol ka'ee waan jiruudhaa fi darbee immoo weeraa zayitii yookiin olive oiliin gurraachi black oiliin kuni Itoophiyaa keessatti gatiinsaa qaalii waan ta'eedhaa fi kanumaafis yaaddee ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen Oromoo keessumatti ijoolleen gara baadiyyaa faatti guddanne kuni akkuma kootiiti jechuudha. Baadiyyaa jettee immoo kanaan hin jenne wanti hundumtuu nutti fakkaachuutii danda'a waan ta'eef dogoggora kanaanis ta'uu danda'a. Haala biyya keenyaa, gabaa biyya keenyaa, jireenya biyya keenyaa irratti hundooftee ta'uu danda'a. Sanas ta'e kana mudannoo ishee waa barattee akka dogoggorte ofisheetii ofitti amante mudannoo ishee nuuf qooduu isheedhaa fi asumaan obboleettii keenya guddaa galatoome jecha. Maal gooti isheen zayitii asiitii kaargoo ergite jechuudha. Uffata keessa haayilaandii isa guddaatti birdi libsiidhaan martee kaargoo ergiteetti jechuudha. Achi booddee aqee kaargoonii gaafa boolee ga'u boolee keessatti kabaja isaan namaaf qaban akkaataa isaanitti namas tanaaggadan baay'ee tokko nama jibbisiisa, baay'ee nama dabbara, baay'ee ofitti nama gaabbisiisa jedhu ijoolleen warri achi ga'anii jechuudha. Meeshaa asiitii kabajaan ashagamee maallaqni meeqaan itti beetti dadhabame ergama achitti billaatiin hidhasaa kan isaan biciqciq godhanii ol fuudhanii gadi fuudhanii guggutan jedhanii. Achi booddee mucayyoon suni maal gooti akkuma isiniin jedhee haayilaandii guddaatti marteetudha jechuudha kan isheen ergiteettu. Haayilaandii guddaatti marteetudha kan isheen ergiteettu birdi libsiitti martee. Achi booddee maal godhu jetti yoo machiitii butanii billaatiin kaartoonii biciqciq godhanii kukkutanii jette. Kaartoonii biciqciq godhanii gaafa kukkutanii yeroo kaartoonii sana billaatiin kukkutanii intinaan sun hin dho'a jechuudha. Haayilaandii isheen zayitii martee birdi libsiidhaan martee kaartoonii keessa suni billaa yeroo tokko achuma ga'uun saayyoo anaan na ajaa'iba akkamittiin akka achi gahu. Maaliif asiitti meeshaa yeroo ergamu hin daddarbatu seeraan illee hin qabanii hin kaa'anii waan ta'eef achuma ga'uun saayyoo anaan na ajaa'ibe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Achi keessatti jechuudha billaan gaafa tuqu haayilaandii sana birdi libsii sana gaafa bittinsanii hin dho'e jechuudha, hin tarsa'e jechuudha. Kaartoonii keessatti zayitiin suni kaartoonii keessatti zayitiin tarsa'ee meeshaa achi keessa jiru guddaadha zayitii isheen achi keessa jechuudha. Haayilaandii isaa suura isaati kan isheen naaf ergite. Haayilaandiin suni gaafa dho'u birdi libsiin itti marame uffanni achi keessa jiru akka jirutti zayitiidhaan miicame jette. Akka jirutti zayitiidhaan miicame jette. Kana jechuun idaa biraa keessa yookiin immoo kasaaraa biraa keessa galuu jechuudha. Isin galee miti. Kanaaf wanti isin gochuutii qabdan isheen dhaamsa isheen isin dhaamte ofii ishee dogoggora ishee ta'uusaa fi akkasiin godhiinaa kan jedhu. Ani immoo itti dabalee waan isin gorsu yoo jiraate maallaqa qabaatte jennaan Itoophiyaa keessa wanti dhibeen jiru. Si galee miti. Maallaqa qabaatte jennaan Itoophiyaa keessa wanti dhibeen jiru. Kanaaf zayitii bitachuudhaa fi harka keerraa maallaqa asiitii ittiin bittee ergitu sanarra dachaasaatu si hafa waan ta'eef asiitii zayitii hin ergina. Waan akkasii waan akka shaamboo fa'aa koondishiinarii garaagaraa ammayyuu taanaan warri isiniif hin galle yaadichi isiniif hin hubatamiin hin ergina kaargoo keessanii. Yoo dhibillee yoo barbaaddanii waanuma sasalphaa tokko waanuma shaamboo kanallee fudhattanii galuudha yoo barbaaddan asiitii
yeroo galtan ofii keessanitti shaanxaa ofii keessan fudhattanii galtan shaanxaa guddaa jechuudha. Shaanxaa harka keessanitti qabattan borsaa ishee harka osoo hin taane shaanxaa guddaa keessanii fudhattanii galuu dabarfachuutti dandeessu jechuudha. Maaliif wanta sii qabattanii galtan wanta isaan namarraa fudhatan juuduraantii shittoo garaagaraa akka isaan namarraa fudhatan inuma beektuu inuma barsiisama. Kanaaf obboloota tokko sheer godhaate hiriyoota keessan biraan ga'a. Isaanis boraqanii akkan dogoggorree akkan kasaarree akkan aarreedhaaf jechuudha. Maaliif akkatti dhufe waan beeknuuf salphaatti sachiin geenye salphaatti sasiitiin argamne dadhabbii baay'eetutti gatii baay'ee aarsaa baay'eetutti kaffalame waan ta'eef achi ga'ee argitanii way maallaqa isheetti namni way zayitii sanallee fudhattee galtee ittiin fayyadamne way immoo uffanni isheellee fayyaan baaneef jechuudha. Zayitii amma kanaan miidhame hagam akka nama rakkisu saamunaa maalii laawundarii geessu birdi libsiidha uffatadha akka kanatti jalaatii laqallaqame zayitiitiin. Kanaaf akkasiin godhiina isiniin jetteetti dhaamsa ishee isiniin ga'eera. Isinis immoo irraa barattanii sheer gootanii immoo hiriyoota keenya biroo biraan geessu jedheetiin abdii qabatu uffattanii biraan darbiina wanti isiniif achi keessa jiraachuu danda'a. Viidiyoo gadhiifamu uffattanii kan kollee osoo hin taane akkasuma kan ijoollee biroollee chaanaalii biraallee yeroo seentan maaltu achi keessa jira wanta namatti toludha moo namatti hin tolle naaf ta'a moo hin ta'u jettan dura adda baafattanii wanta gaaffii isinitti hin tolle yoo ta'e illee namni sun akka deebi'uudhaaf jisti waan isin gootan koomentii irratti yaada nama sanaa bakka kanatti dogoggorteetti akkanaan nutti dhufiin kun nuuf ta'eera jettanii achi jettoo barreessitan waan tokko kaffaltee homaa isin hin gaafatu itti fayyadamoota taate malee miidhamtuu kan taatan isinii galee miti. Kanaaf callistanii viidiyoo wayita gadhiifamutti laaltanii bira kutuu yookiin bira darbuuni faayidaa isiniif hin qabu. Kanaaf haatu jira zeetii asii fuutee galtee mucayyoon maal taati akka kanaatti jalaatii fanadda'ee jira jechuudha. Meeshaalee jalaa barreesse uffatallee jalaa balleesse baay'ee nama aarsuu baay'ee namatti dhaga'amu diduu baay'ee tokko miira keessa galteetu kan isheen natti dubbattee isiniin jechuun barbaada. Kanaaf qophiidhaan isiniif qopheesse viidiyoon irra isiniif qopheessee dhufi kana fakkaataa Itoophiyaa keessatti zayitii liitira 5 birrii 120-130tti deemaa jira. Isa jedhamu weeraa zayitiin kunis biyya keenya keessatti badaa waan hin argamneef asii orjinaala isaa fudhattee galuudhaaf yaadde garuu yaaduun ishee gaarii ta'e maal gootu itti milkoofni itti galma hin geenye isiniin jedhaa. Qophiin irra qabadhee dhufee kana fakkaataa irraa baradhaa sheer godhaa viidiyoo laayik godhaa sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a warroonni haaraa taatan laayikii fi sabiskiraayib gochuun waan qabdan irratti hirmaadhaan jajjabeessa chaanaalii waliin keenya nuuf guddisaa isiniin jedhaa dhiifamu jechiitu gala. Aga ammaatti waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa bakka jirtanitti nagaan jaalalli tokkummaan hunduma keessanii fi haa ta'u nagaan tura. Ciao.